mata dureen barumsa keenyaa sagaleen Waaqayyoo magaalattii ni waama. afaan Amaariffaan immoo maal jedhaa? የእግዚአብሔር ድምፅ ከተማይቱን ይጠራል። መጽሐፈ ራእይ ሚክያስ ቦቆና ጃአ ለኮምሰ ሰገል ኤጋ ካይዮን በሩምሰ ከና ዋቀዮ ነመ ዋማ ከን ጀዱudha. sagaleen Waaqayyoo magaalattii ni waama yeroo jedhu mee maal jechuudha? magaalaan gurra qabdiitii waamachuudha miti. sagalee Waaqayyoo namoota magaalaa keessa jiraatanii namoota naannoo magaalattii jiraatan ni waamaa jechaadha malee magaalaan kan inni magaalaa jedhamuu danda'u yoo namni keessa jiraate malee magaalaa hin jedhamu. namni keessa hin jiru taanaan caakkaa wajjin garaagarummaa hin qabu, bosona wajjin garaagarummaa hin qabu. sagalee Waaqayyoo magaalattii ni waama waggaa jedhu maal jechuudha ree? magaalattii keessa warra jiraatan ni waamaa, naannoo magaalattii warra jiraatan ni waamaa jechaadha. mee jecha kana fakkaatu tokkoon siniif dabala. faarsaa Daawit 68 irratti Itoophiyaan harka ishee gara Waaqayyootti ol kaaftee jedhee caafamee jira. Itoophiyaa kan jedhamu harka qabdii harka dhiyaas jechuu miti. namoota Itoophiyaa keessa jiraatanii biyyicha keessa jiraatanii jechuudha malee. kanaafuu magaalattii keessa yeroo jedhugaa magaalattii keessa kan jiraatan namoota hundumaa ni waamaa jechaa isaati. dhugaadhumatti waamichi Waaqayyoo akka waamicha namaa miti. namni waggaa nama waamuu kun xiqqaadhaa kun guddaadhaa kun hiyyeessa kun sooressaa kun fira kun alagaadha jedhee nama waama. walii isaa waama namni biyya lafaadhaa. yeroo waa tokko qopheeffatu yeroo cidha tokko godhatu akkana godhee waa baay'een madaalee waa baay'een calalee nama waama. kun sana jaallatudha kun san jibbuudha jedha. garuu waamichi Waaqayyo akka kana miti. nama kan ta'e bifa isaatiin kan uume fakkeenya isaa kan laateef harka isaatiin kan tolche uumama hundumaa keessa adda taasisee kan uume nama kan ta'e mana isaatti ni waama. Waaqayyo bukkee wal caachisuun hin jiru. waamichi Waaqayyo ajaa'iba. kanaaf raajaan Waaqayyo kun maal jedhaa? magaalattii keessa kan jiran ni waama gaafa jedhu nama kan ta'e hundumaa waama jechaadha. amantiidhaan, sanyiidhaan, qomoodhaan, lagaan adda naman qoodu Waaqayyo. kana nama adda qoodee nama waamu nama malee. kanaaf Waaqayyo magaalattii waama yeroo jedhugaa nama hundumaa waamaa jechaadha. isa hiyyeessa sooressa gochuudhaaf waama. isa sooressa immoo dureessa immoo caalaamatti duroomni isa akka itti dabaluuf durooma isaa irratti nagaadhaan tasgabbiidhaan barabaraan akka jiraatu hojii eebbaa hojii sugaa akka ittiin hojjetuuf isa xinnaa guddisuudhaaf isa guddaa immoo umurii dheeraa laachuutiif isa wallaalaa beekumsa qooduudhaaf isa beekumsa qabu immoo beekumsa irratti beekumsa dabaluudhaaf Waaqayyo ni waama. isa hindaaqqoo qabu re'ee dabaluudhaaf isa re'ee qabu saawwa laachuudhaaf isa harree qabu konkolaataa laachuudhaaf waama Waaqayyo. eenyuree abbaan kana jibbu? kan kana jibbu daabiloosiidhaaf qodaa daabiloos kan ta'e qofaadha. kanaaf Waaqayyo guddinaaf nama waama, eebbaaf nama waama, sogaaf nama waama. haa ta'u garuu dhalli namaadhaa yeroo hundumaa yeroo Waaqayyo isa waamu sababa dhiyeessa, sababa tarreessa. Waaqayyo karaa ittiin eebba argannu karaa baay'eetu jira. ammarraa wajjin ilaalla isa. garuu namni yeroo hundumaadhaa sababa tarreessuu jaallata, sababa dhiyeessuu jaallata, sababa uumuu jaallata. mee kitaaba qulqulluu keessaan iddoo lama isinitti hima. sababa dhiyeessuun kun Addaamii fi Hewaan irraa jalqabe. achirraa kaasee hin callifne babal'atee diriiree dhufe. keessumatti macaafa qulqulluu keessaa wangeela arfanuu keessaatii mee iddoo lama isinitti hima. isumaayyuu immoo bara gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos biyya lafaarra barsiisaa ture. mootichi moototaa alfaa omeegaa inni ta'e
hundumtu isaan kan ta'e gaafanni dachee lafaa kanarraa waggaa 3 ji'a 3 aangoo guutummaadhaan barsiisaa gaafa ture keessatti sababa tarreessaa turan yeroonni waamicha godhaa ture. Mee wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa kokaasaa ilaalaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irraa mee kaasaa ilaalaa maal jedha? Hundumtuu qophaa'eera, maa rakkattu, maa joortu, maa burjaa joortu, birriin baaftani tola kottaa fudhadhaa nyaadhaa, nyaadhaa quufaa, kottaa gammachuu kootti hirmaadhaa jedhee waamee jedha. Namooti garuu sababa tarreessanii jedha. Inni tokko anoo qotiyoo cimdii 5 qabaa, qotiyoo cimdii 5 kun hin qotuuf hin qotu akka isaanii hin qonne dhaqeensa kan ta'ee shaakalee ilaalaa kan danda'een dhufu waan ta'eefi dhiiba manaa godhi jedhanii jedha. Inni tokko immoo harree biteen jira, harreen kun laga ceetiif hin ceetu ishee mee dhaqeen ittiin fe'ee ilaalaa. Inni tokko immoo anoo fuudhee tan jira, misirratti wajjinan jira, dhufuu hin danda'u, adaraa dhiiba manaa godhi jedhanii tarreessan sababaa jedha. Warra sababa tarreessan kana akkasumaan hin dhiifne mootichi abbaan cidha kanaadhaa jedha. Hunda isaaniitti loltuutti ramadee mana isaanii wajjin jireenya isaanii wajjin gubee jedha. Garuu dhangaansaa qophaa'e akka hin hafneef nama kan biraa abbaa magartan hundaa waamaa fidaa galma koo guutu keessa guutanii nyaatanii dhuganii jedhee jedha. Kuni jarana tokko tokkoon isaa hiika gurguddaa 5 qaba. Hiika gurguddaa 5 qaba. Manni cidhaa sun maalidha? Dhangaan qophaa'ee maalidha? Gooftaan ni waame sun eenyudha? Namoonni irraa sababa tarreessan eenyudha? Loltuun itti ramadame eenyudha? Hiika 5 qaba tokko tokkoon kanaadha. Amma garuu gabaabaadhumatti abbaa qotiyoo cimdii 5 isinitti hima. Qotiyoo cimdii 5 kun har'a nama baay'ee rakkifti. Qotiyoo cimdii 5 kun har'a nama baay'eetti gufuu taati. Waamicha Waaqayyoo dhageenyaa akka irratti hin hirmaanneef qotiyoo cimdii 5 kanaan hunduma keenyatti qotaa jira beekaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Qotiyoo cimdii 5 kan jedhan ija keenya lamaani, gurra keenya lamaani, funyaan keenya lamaani, harka keenya lamaani, miilla keenya lamaani. Iji keenya maal ilaalam? Fannoo laaluu dhiisee, Yerusaalem ishee waaqarraa sana laaluu dhiisee maal ilaalaa jira? Gurri keenya maal dhaga'aa jira? Dubbii fayyinaa sagalee misiraachoo dhaga'uu dhiisee funyaan keenya maal fuunfachaa jira? Ixaana qulqullaa'uu urgaafachuu dhiisee gurri keenya, harki keenya maal hojjechaa jira? Milli keenya eessatti deemaa jira? Egaa sagalee siniif dhiisa. Ammachi keessan dhaqan. Kanaaf isaan kuni akka namni sababa dhiyeessuudhaaf wantoota nama godhan keessaa warra tokkodha. Hundatu hin taane warra gowwaa ta'an. Hundatu hin taane warra gowwaa ta'an. Kanaaf sababa tarreessanii jedha. Warri sababa tarreessanii dhugaadha maalitti ajaje jedha? Loltuutti ajaje jedha. Loltuun kuni warra kakumoofaaf Naabukidaanatsoritti ajaje. Biyya isaanii gube, magaalaa isaanii gube. Warra kakuu haaraadhaaf Qiixoosinitti ajaje. Warra kaanitti immoo hima mana kiristiyaanaa dhagaa warra didanii loltuun itti ajajaman dhukkuba, balaadha, waraana, nagadanii bu'aa dhabuudha, qotanii barakaa dhabuudha, gaa'ela dhummatanii dhala dhabuudha. Kan biraadha. Isaan kun mataasaa loltuudha. Hiika 5 qaba siniin jedheedha. Kanaaf akkan akkam taaneef sagalee Waaqayyoo waggaa nama waamutti dhaga'uun gaariidha. Dhaga'anii ajajamuun gaariidha. Yoo ta'u baate rakkisaadha. Akkana jedha matsaafa raajii Hoose'ii boqonnaa 11 irratti akkas jedha dubbiin Waaqayyoo. Baay'iseen isaan waame, cimseen isaan waame, baay'isanii narraa fagaatanii jedha. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 24 gubbaa irratti immoo akkas jedha. Yeroo ani deddeebi'ee baay'iseen isaan waame, isaan garuu na jalaa didanii. Egaa anis gaaf tokko ati rakkattee cinqamtee gidiramtee na waamta, dabaree koo ani immoo gaafan si jalaa dida jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo waa hubadhaa. Jechi Solomoon dubbate kun cimaadha.
har'a gaafan isaan waamu na jalaa didanii na dhaga'uu didanii mataa jabaatanii gaaf tokko garuu rakkattanii cinqamtanii gidiramtanii na waamtu muddamtanii na waamtu ani immoo dabaree koo gaafan si jalaa dida jedha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo har'aa dhugaa fayyaa qabdan, dhugaa nagaa qabdan, dhugaa jireenya qabdan kanatti argi keessan, iji keessan, milli keessan dhagaa dhugaa ta'ee jiru kanatti daraa Waaqayyoo misooma mana isaaf yommuu si waamu, hojii mana isaaf dhugaa si waamu, harka kan naa kenne isa, ija kan naa kenne isa, fayyaa kan naa kenne isa jedhaa dhagaa kottaa labanni sin ajaje dhaqaa. Yoo diddan garuu gaaf tokko rakkinni jira beeka. Biyyi lafaa kun biyya rakkina akka taatan irraanfatanaa, biyya qorumsaa, biyya cinqii, biyya makaraa akka taatan irraanfatanaa. Ammayyuu maal keessa jirra re'am jedha argaan jirru amma waa baay'ee muddama baay'ee keessa jirru. Muddama kana keessa yoo Waaqayyo nama dabarse malee, yoo Waaqayyo nama ceesise malee keessa ce'uun hin danda'amu. Maatii Waaqayyo kana keessa darbuu nan barbaade yoo jettan Waaqayyoon nagaa, Waaqayyoon nagaa.